Attam jirtu maatii Iyyoob har'a viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Garuu osoo gara viidiyoo sanaatti hin darbiin namooti chaanaalii Iyyoob haaraa taatanii subscribe gochuun hordofaa. Namooti immoo chaanaalii Iyyoob immoo miseensa taatan yookaan maatii taatan immoo like, share, comment gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Viidiyoon keenya har'aa faayidaa fi miidhaan teknooloojii nama irraan ga'u tokko lamaan isinitti hima. Hamma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Eegaa daawwattoota kootii har'a viidiyoon keenya har'aa faayidaa fi miidhaan teknooloojii nama irratti qabu jedhee jalqaba isinitti himeen ture. Akkuma beekamu teknooloojiin guddina biyya tokkootiif gahee olaanaa qaba jechuudha. Akkasumas miidhaa illee qaba jechuudha. Yeroo gara faayidaa teknooloojii yookaan intarneetiitti dabarru kaffaltii karaa teknooloojii yookaan karaa intarneetii kaffaluu, fakkeenyaaf kaffaltii gibiraa, kaffaltii ibsaa, kaffaltii bishaanii akkasumas kaffaltii mana barnootaa fa'aa kaffaltii karaa teknooloojii kaffaluun baay'ee nuuf salphata jechaadha. Faayidaa isaa keessaa tokko immoo odeeffannoo haala salphaan waliif dabarsuudha. Hawaasi tokko gara hawaasa tokkootti akkasumas namni tokko gara nama tokkootti illee haala salphaan karaa teknooloojiidhaan karaa salphaa odeeffannoo waliin ga'uu danda'a. Akkasumas guddina industirii, guddina kaampaanii keessatti illee gahee olaanaa qaba jechaadha teknooloojiin. Faayidaa isaa kana yoo jenne gaadha. Akkuma beekamu teknooloojiin faayidaa isaatu caala miidhaa isaarra, garuu immoo kan nuti hubachuun nurra jiraatu caalaatti miidhaa isaadha jechaadha. Miidhaa isaa tokko lamaan isinitti himaa na hordofaa. Miidhaa isaa keessaa tokko inni guddaan yeroo keenya baay'ee nu jilaaqqisuu danda'a. Akka faayidaa isaatti yoo itti fayyadamnu ta'e miidhaan isaa daran olaanaadha jechaadha. Akkasumas maallaqa keenya illee nu jilaaqqisuu danda'a. Akkasumas viidiyoowwan barbaachisaa hin taane akka namni ilaalanii nama kakaasaa Ingiliffaan kanneen pornoogiraaf jennu jechaadha. Akkasumas miidhaa isaa keessaa tokko environmentii keenya yookaan immoo naannoo keenya baay'ee miidhuu danda'a. Akka faayidaa isaatti yookaan immoo haala barbaachisaa hin taane yoo fayyadamne naannoo keenya illee baay'ee miidhuu danda'a jechaadha. Rakkoowwan kun hundumtuu nama dhuunfaarras biyya keenya irrattis gufuu guddaadha jechaadha. Hundumti keenya teknooloojiitti seeraan haa fayyadamnu. Dhaamsa qophii keenyaadhaan viidiyoowwan hafan daawwadhaa. Viidiyoowwan kutaa kanatti aanee dhufu yookaan viidiyoon alana isiniif gadhiisu kan dursee ilaale kaardii guuttata jechaadha. Torbee dhufu kaastanii seeraan hordofuu qabdu. Viidiyoo alanaa irratti kaardii guuttata jechaadha. Namni jalqaba irratti ilaalee amma torbee dhufutti nagaatti.